Akkam jirtu hordoftoota chaanalii Pooliteek har'ammoo viidiyoo haaraa isiniif qabadeen dhufeen jira. Viidiyoo kana irratti jalqaba irratti chaanalii kanaaf haaraa kan taatan saabskiraayib gochuun dagatiina. Jalqaba viidiyoo kana irratti immoo laayik gochuun akka jalqabdan isin affeera. Har'aa kan isiniif qabadee dhufe akka tuutoriyaalii C++ jalqaba kan nama dhumaatti kan isiniif qabannee dhufne ta'a. Amma dhumatti hordofuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Har'a akkamittiin C++ kan irratti shaakallu, akkamittiin akka buufannu yookaan immoo kood blocks jedhan akkamittiin daawunloodii akka godhannu irraa jalqabna jechuudha. Chaanalii keenyaaf haaraa taatan saabskiraayib gochuun dagatina. Let's go. Browser taabii haaraa bantanii taabii haaraa irratti kood blocks jettanii barreessitu. Kanaa booda jalqaba irratti sassinii dhufu kana yookaan immoo kood blocks jedhu kana hojjettanii isaan download code blocks jettanii seentu. Download binary source code retrieve source code from isa jedhu kana dhiistanii download the binary release isa jedhu kana tuttu. Kanaa booda nuti maaliif barbaanna window waan ta'eef window isa jedhu tunna. Kanaa booda setup kana keessa tokkodha jechuudha nuti download goonu. As keessaa fix setup kana keessaa kamsa kam akka fayyadamtan isinitti agarsiisa. Ishee kana fayyadamtu lamaffaa setup sana download gochuuf source for g.net isheetu kan irratti tuttu. Sana booda your download will start shortly jedha. Yeroo amma isin sekondii muraasa duuba download gochuun jalqaba. Iddoo itti download gootan maqaa duukaa sirreessitanii seef godhattu. Sana booda jalqabeera jechuudha. Meegaabaaytii 445 isin eegaati download godhaa. Ani download godhee install godhaa xumura. Sana booda erga akkas gootanii erga download ta'ee isin xumureeti install erga gootanii jechuudha. PC keessa irratti install erga gootanii IDE kana jechuudha. Install erga gootanii bifa kanaa qabaattee dhufti. Sana booda ishee bantu. Kabantanii mana jira iddoo irratti C++ kana iddoo irratti shaakalluudha. By the way IDE'n gosa baay'eetu jiru. Code blocksiin kuni C++ qofaaf tajaajila. Visual Studio kan jedhamu jira. Visual Studioon immoo hunda isaa coding kan nu tajaajila jechuudha. Create new file haaraa bannee iddootti shaakallu haaraa isinitti agarsiisa. Kutaa itti aanu irratti immoo akkamittiin tuutoriyaalii isaa akka itti jalqabnu C++ jechuun maal jechuu akka ta'e waan hunda isinii qabadheen dhufa. Kana jettu viidiyoo baay'ee waan hojjedhuuf saabskiraayib gochuun dagatina. Laayik sheer hiriyoota keessanii gochuun dagatina isiniin jedha. Akkamittiin create new project jechuu dandeessu. Console application ishee jettu irra gootu go erga jettanii C++ next project title Pooliteek jedheen qabadhanii sanaan isin tolii qabadhaa. Next finish jettu. Isaan booda erga akkas godhe isiniif ta'e iddoo kana jirti pilaas mallattoo pilaasii tuttanii kana maal isiniifidha main jettu kana tuttuu akkasitti dhufaa jechuudha. Sana booda bakka kana irratti kutaa itti aanutti waliin kan ilaallu ta'a. C++ jechuun maal jechuu akka ta'e saayintaaksiin isaa ruuliin isaa gosa bakka waan hunda waan C++ irratti waan isiniif hojjedhuuf saabskiraayib sheer laayik gochuun dagatina. Kutaa itti aanu immoo itti deebinutti nagaan tura guddaa galata.